Jirra jirtu Oromoo akkam jirtan nagaa fayyaa. Nagayni isin fuudhe kan bahaa ka dhihaa ka kaabaa ka kibbaa ilmaan Oromoo maraa fi firoottan Oromoodha. Warra Oromoo jaalatu hundaafuu jirra jirtu irra deebi'ee nagayni koo bu'aa bayii bahee laggeen qaxxaamuree holqa hedduu seenee bahee tabbanaanna'ee bakka jirtanitti kan nagayaa fi ulfinaan dabaalame bakka jirtanitti isin haadha qabu akkam jirtu nagayaa irra bariiti dhagaama yaani dhagaama arraan tana qaleen arraan taatu arraas borun ta'u guyyaarraan guyyumatti waa'een qabsoo Oromoo finiinaa dhufaa jira. Jabaadhaa jechaadhaa dhaamsa kanaa fi dhaamsa tokko tokko diinagdee burqisiisuuf waraana bilisummaa Oromoo bira dhaabbachuudhaaf qophii godhamaatu jira. Minnesota keessatti walliftoonni Oromoodha. Anis waboodha jechuun qophaawanii ogummaa qabaniin dandeettii qabaniin ummata Oromoodhaa bira dhaabbachuu waraana bilisummaa Oromoo bira dhaabbachuuf salphina xurii gabrummaa Oromoo irraa dhiquuf qophaawaniiti jiran. Kanaaf guyyaa 29 Ameerikaa magaalaa Minneapolisitti qophii godhamtu jira. Warri Minneapolis jiraatanii fi naannoo isii jirtan hundinuu hadaraa irratti hirmaadhaa isiniin jechaadha. Waamichi duraa kana hogguu ta'u irraan hafina uffataa fi firaatu wal xiqqeessa jedhanii waan keessan irraan hafina isin hin dogoggorsin namni. Kanaaf nuti nama jibbineetiis hin beeynu jibbuuf illee hin teenyu. Nama nu jibbe immoo jaalachuufis hin teenyu. Ka wal dhabnees ollaa nagaa taanee wajji jiraanna. Warra gadaadhaan bulu, warra safuu beeku Oromoon. Kanaaf hirmaannaa kanarraa hin hafinaa. Obboleeyyan kiyya ilmaan Oromoo dhiiraa dubartiidhaan hin hafinaa. Dargaggoo shamarran hawwan manguddoon hin hafinaa jechaadha. Dhaamsa kana gama keessan dabarsuufiin as baheerra. Kan lammataa guyyaa torban kana sanbata takkaa'u sabtii as deemtu tana artisti Na'iimaan albama isii waan eebbiftuuf Edmontonitti warri Edmonton jiruu fi naannoo isaanii Granbury warri jirtanii fi Brooks Calgary warri jirtan ilmaan Oromoodha irratti hirmaadhaa fi jajjabeessaa isiniin jechaadha. Akkasuma itti aaneetis yeroo dhihootti Abdii Abraahimis maxxansuudhaaf waan deemuuf gaafa waamichi gama isaatiinis waamicha isinii goone irratti hirmaadhaa fi jajjabeessaa. Dhaamsi jiru kan qabsoodha. Kan qabsotti wal kakaasu kan aadaa fi hooda laguu if keessaa qabu dhaamsi isaanii kan yeroo ammaan tanaa kun kana waan ta'eef kanaas irratti hirmaadhaa jecha eegaan waalamaan kana jee dabre booda arra galatoomaadhaan jaani humna addaa Oromiyaatii fi poolisa Oromiyaadhaa ka waraana bilisummaa Oromootti dabalamuudhaafis karaarra jiru. Karaa qabattee jirta kallattiin takkittii tana qofaa jechuudha. Maali jennaan lola nun laalle keessa lola Oromoon laalle. Lola biyyaa yoo ta'e lola mootummaa naannoo takkaatii fi naannoo takkaa jidduutti ta'u mootummaan federaalaa karaa nagaatiin furuu qaba. Maddi rakkootu mootummaa federaalaa kana waan ta'eef jecha akka daakatti haa marqu. Namni dhala Oromoodhaa taatan naannoo Tigraay fi lola mootummaa naannoo Tigraay fi mootummaa naannoo Amaaraa jidduutti ta'u irratti wareega hin taane hin kafalina.
akkasuma dhalli Soomaaleedhaa naannoon Soomaaleetis naannoon Affaaris kan birootis Bilishaangul Sidaama irra hedduun isaanii didaa jiran arraan tana waan dhufu hundaafuu warri dibbeetumu irra guddinaan Oromoodha. arraan tana biheraawiin kalee dargii deebi'ee jechaa jira namni jarana bara dargiin nutti deebi'e moo maaltu dhalate jechaadhaa jiran arraan tana biheraawii guuraa jiran ilmaan Oromoodhaa dhiiraa dhalaan bay magan loloma olii gad dhufu kana kibbarraa gad dhufu kana naannuma Tigraay fi Eertiraa fi Amaararraa gad deemu kana Oromoon laallatu namni biraa mirgasaa haa falmatu. kanaaf waan kanarratti hin hirmaatina xiqqishootu hafee jechuudha. amma waraanni bilisummaa Oromoodhaa golii Oromiyaa hunda keessa waan jiruuf jecha iyyaafadhaa mala barbaada humniti addaatii fi poolisni Oromiyaadhaa kan dhalaan Oromoo taatan waraana bilisummaa Oromootti dabalama yeroonsaa ammaa jechuudha. yeroonsaa amma waraabeysa kute sareen dutte akkan taane arraan tana hogguu garroo haala deemurra mootummaan Awurooppaadhaatii fi mootummaan Ameerikaadhaa warra naannoo Tigraay mootummaa naannoo Tigraayiif ilaalcha guddaa kennaati jira. ilaalchi kunis wanni kennamuufi haalli biyya san keessatti ta'e gudeeddiin dubartii fi daa'imman irra ga'e akka ja'anii itti nama ibsanii jiru. mootummaan Ameerikaa fi Awurooppaadhaa ragaa gahaa harkaa qabaa jechuudha. hogguu kana jennu arraan tanaati warra kalee qeensanurraa buqqise warra kalee Oromoo fixeef dubbattaa jechuu ni oolu gariin nama akkasitti nan fudhatin waan ta'e irratti hin ka'ee dubbad. arra yoos waan ifi hin jaalanne namaan hin jaalatan waan ifi morminu namni biraatis mormachuu qaba. ummata Tigraay irraa nuti jibbansa tokkollee hin qabnu. kan irraa qabnu sirna isaanii kakalee nu miidhe sani gumaan nu jidduu jiraa jechuudha. sun ifaadha eenyuu ni beeka. garuu wanni dabballeen bilisiginnaa isiniin dogoggorsitu biyya alaati alaabaa Oromoo qabatanii ka warra Tigraay wajjin hiriira bahaa jiran kuni juntaadhaa wajji shaneen jan shaneedha wanni jan addunyaa tanarra hin jirtu dhaabni shanee jan shaneen ni jirti ni jirti shanee gumii gadaatii jira shanee gumii adda bilisummaa Oromoo jira shanee gumii gosaatii jira kana Oromoon ni beeyti. jibbansa Oromoo qabaniif waan kana balleessuuf waan kana madda rakkoo godhanii ulee namaan tuman godhanii arra Oromiyaa keessa osoo nama hidhaa jiranii beeraawiin nama guuranii yaada kana qabda janii hidhanii leecalloo akkamiif mootummaa nagayaa akkam ka biyyaa ta'u akkam isaan akkam ta'eeti ajaja isaanii fudhatee namni wareega lubbuu baasa. wareega lubbuudhaa hin kafalina. arra hogguuniif gartee isaan beeraawii gar tokkoon Oromoo guuranii ibidda duratti gannaqan. mootummaan kun Oromoo hidhaadhaa jira. qeyroof qarree Oromoo kalee dhiibdee gartee 4 kiiloo hulaa dura isaan fidde. ka mootummaan Ameerikaa fuudhee keessa kaa'e. Ameerikaan nama namaa filaa quba qabaadhaa nuufillee boru bilisoomnu. isaanumaan nuu kaaya tanan dagatina Ameerikumaa fi Awurooppaa kaaya nama biyya sanii ta'u. sanumarratti gaa yoo nuu ta'e yoo nuu taane ni morminaan arraan tana yoo abbaan mormate wanni hundinuu akka abbaan barbaade ta'a. gariin namaa maal jaa amma hunoo wayyaaneen deebi'aa jirti Oromoon arraas qophiin qabdu wama kalee 91 nu mudatee fi gaafa gartee 2018 nu mudate ka qabsoo Oromoodhaa gartee tiima lammaatii fi Abiyyiin faan liqimsan sanumaan nu mudataa akkam taanaa jaa
akkasii arra dubbiin akkasii miti. Oromoon dhiira horattee jirti. Isaan godhuu ni malan warri addunyaadhaa garuu hin ta'u wanni sun. Deebitee wayyaaneen biyya qabattee ummata Oromoodhaa OPDO biraa uummattee irraa isaan ni tattaafatan. Maaliif deeggarsa addunyaa waan qabaniif ni tattaafatan. Kanaaf jabina Oromoo gaafata. Waraanni humna addaa Oromiyaadhaa warreen waraana bilisummaa Oromootti dabalamtan ulfaadhaa. Poolisni naannoo Oromiyaadhaa milishaan achi dabalamtan ulfaadhaa. Ammas karaan isinii banaadhaa itti fufaadhaan isiniin jaa. Maali jennaan? Kani har'aan tana gartee fuudhanii naannoo Affaarii fi naannoo Amaaraatti uummata Oromoodhaa milishaa naannoo Oromoodhaa humna addaa Oromiyaadhaa achi guuran. Asuma hunoo Karrayyuudhaa fi Hawaash jidduu dhukaasa warri nafxanyoota ilman Karrayyuu irratti banaa jiranii jechuu saamicha dachiiti. Saamichi dachii ammas kana qofa irratti dhaabbataan jiru. Mootummaan kun darrate mootummaan kun kufu jira maal guduunfanna jechuudhaan Finfinnee keessatti saamichi dachiidhaa itti fufee jira. Kanaafis dhaamsa qabna. Ka dachii fudhatees boruutti gaafatamta. Ka mana kennitellee manni gommaan qabu hin deemu. Ilmaan salaaleedhaa irraa buqqisaniiti dachiisan Khafede gurguratee khafede morma Finfinnee አዲስ አበባ የማንም አይደለም የማንም አይደለም የኛ ነው ወረጂውት ይጅር ናኖ ወይሲዳ ከነ በለይሱ በርባደን ዲበኒ ገራገራቲን ከናፊስ ደመቃ ummanni Oromoodhaa dhalti Oromoodhaa lolli kun sillaalu dhagay wal dhageessis walii labsi dhaamsa kiyya kana sheer waliif godha lolli kun Oromoon laallatu galata akkam nuu godheeti hayyoonni keenya kahidhaa jiru hoogganoonni siyaasaa kaabaawotii fi kaafaawoodhaa kahidhaa jiru gaazixeessaan Oromoodhaa kahidhaa jiru Miidiyaan Oromoodhaa ka ugguramu kan saayitalaaytii irraa darbamu kan saba tokko immoo saba tokko tajaajilu tokko tuqameen jiru jechuudha. Gaafa dargiidhaa dhiphoo wambadee gaafa wayyaaneedhaa shoorarkeessitoota Gaafa abiyyiitis shoorarkeessitoota Oromoon gaafni Oromoon biyya isaa irratti bakka itti dhalatee itti guddatee irratti gaafii mirgaa gaafachuu qofaaf maqaan kun itti maxxanfamu targaan kana itti maxxansan maal balleeyse hoogganoonni ABO'dhaa kahidhaa jiru san karaa nagayaatiin qabsaa'uu dhaqe karaa miidiyaatiin Jawaar faan maal balleeyse Baqqalaa Garbaa faan maal balleeyse KFO'n maal balleeyse ABO'n maal balleeyse hoogganoonni isaanii kararra hidhaa jiran galata akkam nu oole du'u mootummaan kun ka warra umrii isaanii qabsoota na keessatti geggeessaa jiru karaa nagaatiin warra qabsaa'uu dhaqe hidhaa jiru hidheetis jiru ka yaada isaanii qabdajanii ummata nagaa an taa'u ka isa gabbarullee hidhaa jiru maali dukkanti biyyarraa nama biraarraa bariite kanurraa barii ditte kun Oromoo yoo tokkoomne ni bilisoomne lama taanaan ni gabroomne kana jala sararadhaa ammoo gadaa ilmina Oromoon gabroomtu bira Oromoon dabartee jirte amma Oromoon korma hedduu dhalchitee jirti ka qabsoo godhuuf waraanni bilisummaa Oromoodhaa tarkaanfii inni fudhataa jiru shaggar keessatti ummanni quban qabu ta'a quban qabdanii kanaafuu mee dhaqqabaadhaan Wallo Wallagga Jimma Iluu Abbaa Booraa Booranaa Gujii Baalee Diidaa Harargee keessatti waraanni bilisummaa Oromoodhaa tarkaanfii fudhataa jira. Itti makamaa qabsoo teessanitti
hamilee isin hin tuqin hogguu manguddoon warra Tigraay deeytee firri gara firaa jennaan kalloon gama loonii ceete jedhanii dhaqanii achi odoo if deddeehanii achi dhaqanii dhuman sujummas finfaan ka imbaasii kafa biyya fedhe jiraachuu danda'u. Guututti biyya fedhanii jiraachuu danda'anii jechuudha. Achi dhuman keenya dhaaba biraa dhaabaadhaa. Dhaloonni har'a jiru kun dhaaba biraa dhaabaadhaa. Kaan itti gala. Waan gabroonfataan juun fudhata. Kuni mootummaa Oromooti. Namni mootummaan kun mootummaa Oromooti je. Nama diphii dhaga'ee bakka buutee wallaale. Nama halkan bade waan halkan bade barbaadanii harkan nama halkan bade. Itti dhiisaa bira dabraa kana. Keenya kakalee gartee umrii isaa qabsoo kana keessa fite ka takkaa faameelii isaatii wajjin gammadin ka ilmaan horeellee ilmaan isaa gartee bakkatti guddatan hin beeyne sababa Oromootti kaarra silaa kabajaa gararraadhaa qabu. Aduu gaggara galteen kunoo waan dalagu laallee gara. Kun hamilee teeysan hin tuqin. Kun nu jabeessuu qaba malee nu laaffisuu hin qabu. Yoo isaan du'an qabsoonni dhaabbatti hin dhaabbattu. Gananiis hin dhaabbattu. Galanillee hin dhaabbattu. Shirgigaatanii baabura qabsoorraa bu'anillee qabsoon hin dhaabbattu. Dubbiin dubbii lafaatii fi dubbii lafeeti. Bakki jiini qabu Oromiyaadha. Hundinuu bakka tana irratti yaa'ee Oromoo godha. Oromoon qe'ee namaan deeytu. Naman tuyin nu wajjin biyya teenya irratti hin jiraatinaa namaan jetteen beeytu. Heera ulaagaa addunyaan tun ilmi namaa wal danda'ee itti wajjin bulu keessa Oromoo qofaatu qabaa jechuudha. Kuni mallattoo dirree ta'is. Shirnaa godhaa karaa vaayivaraatii fi imoodhaa fi meseenjara irratti illee uummata Oromoo biraan naagaa warri dandeettii waan kanaa qabdan. Arraan tana fudhadhu Oromoo. Naannoo Amaaraa yoo dhayite nama tokko ka Oromoo ka daanyaa ta'ee waa bulchuun qabdu. Abbaa alangaatii fi abbaa seeraa kan gartee mana murtii taa'uun agartu. Oromiyaa keessa gakkootti ulaale. Poolisa tokko nagartu nama Oromoodha. Tigraay keessatti. Naannoo Amaaraatti. Naannoo Affaaritti. Naannoo Somaaleetti. Bilishaangul Sidaamatti. Maali rakkoon addaa ta'a Oromiyaa irratti taate. Heerri addaa ka Oromiyaa irratti uumame. Poolisni Oromoo ajjeesu afaan Oromoo beeka malee sabaan Oromoo miti. Foonni dhiigaa xannachaa tun dhiine malee. Hadooddii kadhabee Oromoo duguuguudhaaf Oromoo xiqqeessuudhaaf tilmaamni kalee lafa kaa'ame dachii dhiphisuu saba guddaa xiqqeessuun ni danda'ama. Kajaame san hojii irratti hiikamaa jira jechuudhaarra. Warri kalee lafarraa qottee namarraa buqqisees warraarraa aangoo gubbaa jiru kana. Kabiraan jiru. Mallas Zeenaadhaa jee jire. Tigreerra dhiisaadhaa Tigreerraa gabbu'aadhaa jee. Afaan keessan beeyti moo? Maqaa keessan beeyti moo laga keessan beeyti? Ka isin filattaniiti poolisa keessan. Ka isin bulchaa godhattanii filattan. Isattu isin miidhaa jira borullee isaa gaafatamaa jee. Agarree jirra hojiidhaan garree jirra. Namaatu dhufee arraan tana hokkoo hagayoom hokkoo foonii taati. Kaabineen arraan tana gubbaarraa ilaa araddaadhaati. Jarana. Keessattuu isin warri kaabineedhaa warri ummatatti aanu. Yeroon saama. Yeroon qabsoo teessanitti dabalamtanis qabsoo teessan cinaa dhaabbattanis akka barbaaddanitti odochiin sossoonee godhuu dandeessan. Odoo achi jirtanii godhuu dandeessan. Namni kalee badii dalagalleen siyaasaan firri dhaabbataan hin jiru siyaasaa keessatti. Diinni dhaabbataanis hin jiru. Waraanni keenya irra guddaan arraan tana lolarra jiru. Eessatti leenjifame warrummaan leenjisulleen eessa leenjifame Eeltiraa keessa leenjifame. Eeltiraan arraan tana nu dhawaa jirti Oromiyaa keessa waraanni siidhaa Oromiyaa keessa jira. Bakka biraarraa bahanii jiran. Firraa baasee jira warri Tigraay ka wal ta'u. Ka jininaarri isaanii gartee ka haguma barbaadetti if jira bakka biyya fedhe galee if jiraachisuu danda'u. Achi galee dhakaasan keessatti.
wareegamaadha duulchisaadha duulaa jira keenyammoo buxunxusaan sobama hoggana haga jininaaraatti haga kurneelaatti yaa ijoollee jettee jandullattiin fuula kiyya duraa illee toltuun dhaga'u duuba kiyya kanaayis toltuun dhaga'u mee isin dabraadhaa jetteen jan keessa gad bu'uun barbaadu ammaaf wanni garii afaan irratti hin toltu waraabeeysi horii fuudhee horiin ijjinaan arraas numa nyaatuu fi kabiraan jiru ka wayyaaneen dhuftee naannoo Affaar qabattee milishaa Oromoodhaa poolisa Oromiyaadhaa ka achi geeysan duguuydee kaan boojitee arra maqaleffeetee jirti kana naannoo Karrayyuutti dachii Oromoo bal'ifatuudhaaf nuqee namaan dayinee quba qabaadha ilmaan Oromoo ilmaan Karrayyuu irratti dhukaasa banaa jiran gaafa dhiyangadda walloon dhawamtu eessa jira kaabineen har'aa kun har'aan tana milishaa guuree naannoo Amaaraatti ergu kun bulchaan naannoo Oromiyaa ka ajajni isarraa isa bakka biraatti itti kennama isumaatu gakkenna eessa jira eessa ture moonen dhagayini gaafa barattoota keenya sanduuqa reefkaa naannoo Amaaraarraa nu ergan ijoollee yuunivarsiitiidha eessa jira Shimallis Abdiisaa eessa jira Taayyee eessa jirtan gaafas ta dabarte ta kutte gundoodhaa taaftee guddoodhaa jette Oromoon qabsoo Oromootti makamaan isiniin jedha qabsoo Oromootti makama achuma taa waraana bilisummaa Oromoo gargaara ol baaftanillee dammaquu baattan if keeysa dammaqaadhaa if keeysa waa dalaga Oromummaa nuti isiniin kenninu namni walirra dammaqaa isin dura dammayine qabsoo tana dabalamne namni guyyuma dammaqe guyyuma irraa kaate qabsoo dabalam dukkanti tun isin irraa kaatu qabsoo tana dabalama Oromoon sakaalan malee gabroonfatuu hin danda'e gaadiin Oromoodhaan gaadiyan warra akka keeysanii kanaani gaadiyan hin aarinaa jecha kanatti bara dhufaa dabraa qoqqoodanii bitan malee yoo qoodan malee Oromoo waan bituu hin dandeenyeef lafa isii saammachuu waan hin dandeenyeef Oromuma qoqqoodan kanaaf hin qoodamina qabsoo teeysanii dabalama qawween isini kennan bishaan hin tuftu ibidda tufti hin deemina humna addaa Oromiyaatii fi poolisa Oromiyaatii fi milishaa biraan naagaa seeni waraana bilisummaa Oromoodha falmadhu dhugaa sabaatiif qabrii lamattiin awwaalamtu takkumatti awwaalamtu sodaatteef du'arraa naftu naannoo Amaaraa si geeysanii Tigraay naannoo Tigraay si geeysanii naannoo Affaar bakka lolli irraa deemu si geeysaniif du'arraan ooltu maali yoo saba keetiif duute dachii seentuu samii seentuu du'a jalaan baatu haga uumamtee dachii tanarra dhuftetti hadhaa du'aa sanni dandamta hadhaan du'aa sanilleen tami'aa qabduutu jira ta sabafiitii fi haqa ifii irratti wareegamtu dhalateetiif illee waan gaarii ta'e ta'a warri waan kana wallaalee shirgi gaate arraan tana elemoo qilxuu Taaddasaa Birruu Abishee Garba Maammoo Muzammir Buruysoo Boruu Mul'is Gadaa eenyu lakkaayetiin eenyu dhiisa jahatanii alii Laggasaa Wagii kabajaa isaan arraan tana qaban laala Baarutumsaa kabajaa isaan qaban laala dhalti isaanii kabajaa qabdu dubbatuullee baatan if keeysa boonanii deeman waan gaarii abbaan gaariin waan gaarii namaa lafa kaayee deema
yo diinagdee gaarii sii dhiisuullee baate maqaa gaarii sii dhiiseeti ka barabaraan ilmaan isaa sharafatan sii tolchee lafa sii kaayee deema. Kanaaf jabaadhaa Oromoo yeroon isaa amma hin alanfatina waan alanfatina madda rakkoon godhina gaafiin amma jirtu ta amma dhaabbattu dalayna ta dur wanni dubbataniif akka wanni san hin deebineef arra wanni dur san hin jirtu warra itti dukkanaa yoo ta'e malee warra itti dukkanaatiif illee guca ibsaadhaaf itti himaa barsiisaa karaa agarsiisaa. Kanaaf hayyoonni keenya kan addunyaa tana keessa jirtanis yeroon isaa amma. Qabsoo tana cinaa dhaabbadhaa. Duba laalame Oromoon tun bakkuma takka dhayxee namatu hiixeen beeytu qe'uma siitti jiraachuu dadhabde. Dheefni goda gahe amma dheefa goda gahe kun dheefa goda gahe nagaya barbaadaaf addunyaan hubattee jirti. Nagaya barbaadaaf karaa nagayaatiin yoo jenne nagayaan harkan yookaan kanuma adda qoodaniiti maqaan taane uumanii dhiini qe'ii roodhaa 5,000 ol ka ganna qabe naftanyaadhaa gawaanni dhaqe kiiloo 4. Arraan tana isa kaleessa juntaa dhabamsiifneeti Oromiyaatti Oromoo deebinaa. Gaafa jaansan Oromoon tun taji'a gubbaa jirtuu isinuma Oromiyaa irra jiru ta'uu hin dagatina. Maa waa daganna akkanatti. Hijaan beeynu nuti. Namni hijooyine doofaadha. Nama karkarroo nyaatu. Doofa. Hijaa uudha qaba. Kalee maal naan jedhanii arrasi sossoban deebi'anii numa sobabna bara dhufaa dabraa nuti. Dhiisaa kaabineen ilmaan namaa guurtanii ooftan dhiisaa. Borummoo gaafatama jalaan baatan. Waliif dhaamna, walit dhaamna, dhiisaa. Oromoo haqa keetiif falmadhu. Biyya teetii irratti abbaa ta'e. Oromiyaa bilisoomte qofaatu nagaya Oromoodhaa kenna. Kun mirga heera addunyaa biyya lafaati. Fottoyinee jiraachuudhaaf. Kun jarri nagaya hin beeku. Nagaattis hin amanu. Dubartii gudeedanii eenyummaa keessaa baafnee eenyummaa keenya sitti na hin hogguu janiin wanni addunyaa tana hadoochee addatti Ameerikaa fi Awurooppaadhaaf wanni gooten jiru Tigraay. Miidhaa isaaniitu akka Ameerikaan uummata Tigraay cinaa dhaabbattu godhe. Isin ammoo isin warra kalee qeensa nurraa guure. Qeensa kanurraa guure Abiyyii fi Lammaafaadha. Kabiraan jiru. Daninna turan. Warra tikaa turan. Qaaruutee mootummaa sanii turan. Isaani. Kabiraan jiru. Warri har'aan tana bilisoomne juufaatu jira. Maa namni dhumaa yoo jetteen deebiis hin qabu. Namni maa hidhamaa yaada abaluu qaba jee abbaa fedhe deeggaruu mirga heera biyya saniitii hayyama. Heera biyya saniitu hayyama. Kanaaf har'a laali Oromoo mee alaabaa tana alaabaan tun dhiigaan dhufte. Kana teeraa tokko uffattee deemtu. Kana isa kana qabu hidhaa seentaarra. Alaabaa kaleessa heeraan urjiin jidduu kaa'amee takkaa'u lumuxxii baanan san harkarra hidhattee yoo dhiichisaa deemte namni si tuqu hin jiru. Biitti san isaanii haadha. Nuti lammii lammadaatii jechuu biyya san keessatti Oromoon akka isaan jaanitti sun dhumatte amma. Kanaaf ifiin cabsina ifiin cabsinu. Namni addunyaa saba xixiqqaallee nu gaafata isin miliyoona meeqa nuun jedhanii.
amma rabbiif galanni haa ga'u ilmaan oromoodhaa dhalatte korma hedduu dhalate siifin hima finfinnee jala jirra finfinnee jala guyyaa lakkaawwataa jira qabsoo teessanit dabalamaadha yoo nuti fi walitti hin duulin yoo nuti fi walin cabsin eenyu hunu cabsuu hin danda'u arraaf dhaamsa kanaan qaba akkaan qabnee nu duulee keenyaa wajjin nu tumsee akkaan qabnee nu duulee keenyaa waliin nu tumsee numaa waliin cabsanii nu gabroonfatanii oromoo dhiisaa ifii fidduula kareen gugattuu waraabeysa deefa dirmachuu lakkisee hoolaan maaliif rafa haga hirra geeysuu hin sossoohu bakka hoolaan guyyaa qalan duruu samii harka kan daalacha nyaate burreefis ni ta'a tana yoo hubattan dirmachuuf furmaata akkaan qabneen nu duulee keenyaa wajjin nu tumsee akkaan qabneen nu duulee keenyaa wajjin nu tumsee numaa waliin cabsanii nu gabroonfatanii oromoo dhiisaa ifii fidduula waraaborraa wayyaan halkan si bobbaha dheeysituu ni baataa manni sirraa daha ibiddi moohamaa kan halkanii guyyaa kan si jala seenuu garaa fi allayya nu waliif dirmanne yoo dhaamsine malee shanyii oromoodhaa lakkisuu tokkollee nu waliif dirmanne yoo dhaamsine malee shanyii oromoodhaa lakkisuu tokkollee akkaan qabneen nu duulee keenyaa waliin nu tumsee numaa waliin cabsanii nu gabroonfatanii oromoo dhiisaa ifii fidduula oromoo dhiisaa ifii fidduula oromoo lakkeessaa ifii fidduula ifumaa duulladhaa malee fittin duulina fittin duullu abdii qabna jabaadhaa tolegaa arraan tana kormi tokko dheedee mayiran fixuu dhaamsi kiyya kaarraa haganumaa wanni jennu walliftoonni oromoodhaa addunyaa tana keessatti bobbahuudhaaf deemna bakka dhaynutti ummanni oromoodhaa gaafa naannoo teessan dhufne gaa nu qeebalaa nuti waraana bilisummaa oromootiif galii miliyoona maddisiisuudhaan miliyoona 1-2 miti maaliif oromoon bar miliyoona 1-2 miti dhiyootana isinii himeetiin jira manumaan keeysa galu kana ollaa kiyya intalti tigreedha dhugaa jirtuun isinii himaa beeku hanga ammaa ciisanaa waakkatte sammuutii jana qirqixxi wanni san nuti akkam jirraa alagaa heerumte tigree mika heerumte odoo waan kennitu waan dandeeyse kennitu nama ilmaan qabu nama gartee mootummaadhaan tajaajilamu siree doolaara 4,000 buuftee firaasharraa buuftee siree seel jettee irra keeyse qawmateenya baruluma duraa bakkuma kaayantu jira ajaa'ibumaa fi dhaabbadhee ilaala akka bana makiinumarraa waa xaawwataa useetum 3,500 jetteen odoo oftu 2,000 gurgurte ummata Tigraayii fi jetteen namtichi kaysii qabu abbaan mana siidhaa jaarsi siidhaa nama Amaaraati waan jetteen afaan Tigreetiin la Tigraay xafaash xizbi jetteen isaanii fi jetteen siree irra ciiftu 2,000 kanaaf
nuti waa xiqqoo akkanatti wali buufnu rabbiin akka cirracha baaritti akka cirracha mogoritti nu heddommeessee jira. Sanii ol miliyoona tokkoo miliyoona 2 3 4 5 burqisuusuu dandeenya. Maaliif saa durree maaliif adurreen beeyta afkarroo tan akkana gooteeti eegee tan akkana mammaraadhaa boonaa deemtaayi. Adurree sama akkana boonte jennaan bari eeysuma kiyya qeerransaa daggala jiraayii jetteen. Walliftoonni Oromootis qoma dhawatanii wanni gabbaaniif ummata Oromootiin nu duuba jiraa nu duraas jiraa maddii teenya lamaanis jiraa jedhaniiti. Kanaaf Afrikaas ni dhufna, Awurooppaas ni deemna, quba nu qabaadhaa, firaa fi uffata wal xiqqeessa jedhanii waraanni deemnuuf waraana bilisummaa Oromooti. Gaafa isin bira geenyetti gaa if duratti qophaa'aa gaa jechuudhaafin dhaamsa kana dabarsee wannin galateeffadhu galata tokkoonin sagantaa kiyya karraa kana cufaa abbootii amantiidhaa kan islaamaa tan kiristaanaa ka waaqeeffataadhaa kan Ameerikaa keessa jirtan Minneapolis warri amantiin teenya nu dhokra bakka sirbaan dhayinu jettanii tikeeta bitattan ulfina qabdan ulfaadhaa ammallee galanni keessan bilisummaadha. Namni achin dhufnelleen barbaadaa tikeeta kana bitadha. Ha hoojumilleen isin qabe ha gidee addaallee qabdan ka dhufuu hin dandeenye tikeeta kana bitadha. Gumaachi kana waraana bilisummaa Oromootiif gumaacha kana godhaadha. Fayyadaa horaa bulaa dagaagaa deebana hatta aantu guutuurra walitti dachaanaa jabaadhaadhaa qabsaa'uu qabnaa. Takalee dhiifnee taarraa akka gaaritti gadi fageenyaan qabsoo teenyatti fufuu qabnaa. Fayyadaa Oromooti horaa bulaa dagaagaa deebana isiniin jaaladhaa lammiitiyya jabaadhaa. Yoo urgaan namaallee nama hanqatte ajaan namaan hanqattu eenyu jedhanii yoo amma dabaan tokko gartee kan Oromoo ta'ee kawaa balleessu ta'e maqaan Oromummaa san dhawamuun oola. Kanaaf horii hedduu keessaa kabeellaan hin dhabamu. Haa ta'u kabeellaan sanillee urgaan isaa nu hanqattu ajaan nu hanqattu damma isaa firaan soddaa eeysumaan boodhaa bu'aan kanarraa jaan kaabineellee jarri boru odoo isaan hin gaafanne biyyarraa baqatee kutuutaa achumatti hafakaan waraanaa fi milishaa fi humni addaa kunis biyyuma san keessatti hafakaa rabbi hambise. Kanaafuu qaaniin naman ajjeeftu jedhan nama salphiftiin qaanayin haadhaa jechuun hin barbaada. Arrammoo karaan itti yaa'aa jiranii jabaadhaa. Ammallee itti fufaa waraanni bilisummaa Oromoo golii Oromiyaa hunda keessa bakka jiru ni beeytanii humniti addaatii fi milishaan Oromoodhaa. Poolisni Oromiyaadhaa itti dabalamaa qabsoo teessan waraana bilisummaa Oromootii wajjin finiinsaan isiniin jaa horaa bulaa dagaagaa deebana tattee aan turre walitti dachaana lammiiti.